Israa'el Iraan irratti haleellaa gaggeessuu eegalte. BBC Persiyaan miidiyaalee Iraan wabeeffachuun akka gabaasetti ganama kana magaalaa guddoo Iraan keessatti dho'insi gurguddaan dhaga'ameera. Misaa'eloonni hedduus naannoo Daanasheegaa, Istireetii fi Joomurii jedhaman haleelus ibse. Miidiyaan Israa'el Araatees immoo Israa'el haleellaa of ittisuu Iraan irratti gaggeessuu eegaluu gabaase. Israa'el ganama kana Iraan irratti haleellaa banuu hordofee Iraan haaloo bahuu waan maltuuf lammiileen biyyattii akka qopheessan beeksifte. Miidiyaaleen Israa'el Haaretz akka beeksisetti Iraan misaa'ilaa fi dirooniin haaloo bahuu dandeessi. Ministeerri ittisaa Israa'el fuula X gubbaatti manneen barnootaa akka cufaman, bakka hojiitti namoonni akka walitti hin qabamnee fi hojiiwwan murteessoon alatti akka hin jiraanne ibse. Israa'el ganama kana of ittisuuf jechuun Iraan irratti haleellaa raawwatteen magaalaa Teheraan keessatti dho'insi gurguddaan dhaga'amee jira. Magaalaa guddoo Iraan kan taate Teheraan keessatti dabalataan dho'insi gurguddaan dhaga'amee dhufeera. Miidiyaan Iraan Fars News Agency akka gabaasetti kaabaa fi ba'a magaalaa Teheraanitti dho'insi dabalataa dhaga'ameera jedhe. Kun kan ganama kana giddugaleessa magaalaa Teheraanitti dhaga'ameen alattidha. Israa'el haleellaa kan ofirraa ittisuuf akka gaggeessite beeksisuun lammiileen ishii haleellaa haaloo bahuu Iraan irraa dhufu maluuf akka of qopheessan akeekkachiiste. Akka miidiyaaleen Israa'el gabaasanitti haleellaa Iraan irratti sanbata irraa gaggeeffame hordofee Israa'el balaliiwwan siivilii dabalatee daangaa qilleensa ishee cufatteetti. Burqaan oduu Teheraan kan ta'e kan humna eegumsa warraaqsa Islaamaa Iraanitti dhiyeenya qabus daangaan qilleensaa Iraan cufamuu gabaaseera. Haleellaa Israa'el Iraan irratti gaggeessaa jirtu United States of America fi Israa'el wal ta'uun akka qindeessan gabaasaaleen ibsaa jiru. Miidiyaaleen Israa'elii fi USA qondaalota USA irraa mirkaneeffanne jechuun akka gabaasanitti haleellaa Iraan irratti baname biyyoonni lamaan wal ta'uun qindeessan. Ganama kanarraa eegalee magaalaa Teheraan keessatti haleellaan qilleensa irraa gaggeeffamaa jira. Israa'el dursitee haleelluu kan murteessite of ittisuuf akka ta'e beeksifte. Miidiyaan mootummaa Iraan IREINN haleellaan qilleensa irraa guraandhala 28 Teheraan irratti raawwatamu mirkaneesse. Israa'el gama isheetiin haleellaa dursanii qolachuu jettee ibsite. Miidiyichi wayita kana gabaasutti iccituu sagaleen aarrii fi dho'insi magaalaa Teheraan keessa mul'achuu agarsiisa. IRINN viidiyoo waamicha hoogganaan Iraan Ayatollaan godhan diina keenya irratti tokko haa taanu jedhu kan duraan waraabamee fi gaaffiif deebii deeggartoonni warraaqsa Rippaabilika Islaamummaa gidduu seentummaa humnoota alaa tamsaasan ni mormina jedha tamsaasaa ture. Haleellaan Iraan irratti baname magaalota hedduutti babal'ate. Magaalaa Teheraan qofa osoo hin taane magaalota Iraan hedduu keessatti haleellaan qilleensa irraa gaggeeffamaa jira. Miidiyaaleen Iraan akka gabaasanitti magaalota Iraan kanneen akka Isfaan, Qoom, Karaajii fi Kermanshaa fa'aa keessatti dho'insi gurguddaan dhaga'amaa jira. Haleellaa ganama kana eegaleen jalqaba magaalaa Teheraan irratti kan xiyyeeffate ture ta'us amma magaalota kaanittis babal'ateera. Haleellaa kana booda Iraanii fi Israa'el qilleensa isaanii cufuu beeksisaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan irratti baname irratti United States of Amerikaan hirmaataa jirti jedhe. Tiraamp viidiyoo daqiiqaa 8 miidiyaa hawaasaa ofiisaa irratti gallakkiseen Ameerikaan haleellaa Iraan irratti hirmaachaa jirti jedheera. Tiraamp ibsa karaa viidiyoo waraabamee gallakkifame kanneen humna waraanaa Iraan idilee fi humna eegumsa warraaqsa Islaamaa Iraan meeshaalee hiikkatanii akka harka kennatan waamicha taasisa. Meeshaa yoo hiikkatan wabii nageenyaa akka argatan ibsuun yoo didan irree Ameerikaa isa jabaatu isaanii eeggata jechuun dhaadate. Iraan misaa'ila nageenyaa USA'tiif yaaddoo ta'e akkasumas nageenya michoota USA yaaddoo keessa buusuu oomishaa jirti jechuun meeshaa waraanaa Iraan qabdu hunda ni mancaalna jechuun ibse. Ifatti Iraan irratti lola banuu kan ibse Tiraamp lola kana keessatti loltoonni Ameerikaa du'uu yookaan miidhamuu akka danda'an isa akeekeera. Tiraamp Ameerikaan opereeshinii haleellaa guddicha yookaan Major Combat Operation Iraan irratti eegaluu dubbate. Waliigaltee irra ga'uuf irra deddeebiin carraaqneerra yaalii gooneerras jedhe. Misaa'ilota isaanii barbadeessuuf jirra industirii misaa'ila isaanii biyyootti magna guutummaan dhabamaa taasifna jedhee haasawaa jalqaba haleellaa Iraan irratti taasiseen. Iraan haleellaa kana haaloo ba'uun misaa'ila gara Israa'elitti dhukaasuun humni waraanaa Israa'el beeksiseeti kan jiru. Naannoo kaaba Israa'el keessatti sagaleen akeekkachiisaa haleellaa qilleensarraa dhaga'ameera. Israa'el ganama irraa Iraan haleellaa haaloo ba'uun misaa'ilaa fi diroonii waan gaggeessituuf of eeggadaa jechuun lammiilee isheef akeekkachiisa kenniteetti. Haleellaa USA fi Israa'el Iraan irratti gaggeessaa jiraniin biiroon pireezidaantii Iraan Maasuud Pezeshkian haleelamuu miidiyaa Israa'el aarse gabaaseera.
Haleellaa kana hordofee pirezidaantichi nagaa ta'uun miidiyaalee Iraan wabeeffachuun gabaase. Teheraan qofa osoo hin taane naannoo magaalota gurguddoo Iraan keessatti dho'insi dhaga'amaa jira. Pirezidaanti Tiraamp USA'n haleellaa Iraan irratti gaggeessaa jiraachuu ibsite. Haleellaa USA fi Israa'el hordofee miidiyaaleen mootummaa Iraanii fi onlaayinii biyyattii irratti haleellaan saayibarii raawwatamuu gabaafameera. Gabaasni IKUB akka mul'isutti muddama waraanaa wal maddii dambaliin haleellaa saayibarii babal'aan miidiyaalee biyya keessaa irratti raawwatameera. Sababa kanaan miidiyaaleen Iraan rakkoon tamsaasaa isaan mudateera. Televezyiiniin mootummaa Iraan IRNA fi kan gartokkeen kan mootummaa ta'e ISNA News Agency miidiyaalee haleellaa saayibariin guutamanii fi tamsaasaaf danqamanidha. Rakkoon kun appilikeeshinoota onlaayinii Iraan keessatti illee mudachaa jira. BBC Monitoring Verification akka mirkaneeffatteera jedhee gabaasetti weebsaayitiin miidiyaa IRIB News miidiyaa eegdota warraaqsa Iraan kan ta'e Tasnim fi Fars News Agency'n Maayirii fi ISNA miidiyaaleen jedhaman tamsaasa isaanii mul'atu. Kun gidduu baagiraafiidha.